Initiative muduraa keessattiyyuu abukaadoo, paappaayyaa, muuza warreen kana irratti xiyyeeffanneeti kan irratti hojjechaa jirru. Ganna darbee bal'inaan dhaabbatee jira. Gandoota adda addaa keessattis qophiin adda addaa ta'ee jira. Karoora manuu kennamee jiru lafa hektaara 500 nu laatamee jira jechuudha. Tibba kana keessa akka inni dhaabnuu fi akka misoomsinuu fi kanaafis karoora kana gandootaaf caccabsinee gandoota qabnu keessaa kan akka ganda meexxii, Horroo Laltuu, Gaaddisa Odaa, Luugoo fi ukkee baadiyyaa kan amma keessa jiru dhaabaniinsa kan taasisne kana keessatti muuzii bal'inaan dhaabuudhaa fi isaan kana qophii keenya guutuutti xumurree amma dhaabbiitti seenuudhaa fi guyyaa dhaabaniinsa goonee jirra jechuudha. Kanaaf potenshaala nuyi qabnu bal'aa waanta ta'eef qonnaan bulaa yoo xinnaate gara 1200 kan ta'u ammaaf qophii godhanii yeroo ammaa duula kanaatti galanii jiru. Muuxannoo isaa qotee bulaa naannaa keenya kan jiranii namoonni qaban jiru jechaadha. Duraanis kan qaban jiru akkasuma immoo ogeessii ganda keenya muuxannoo nu laateerraa kan iddoo biraatti hojjetamu deemnee ilaalle waan mootummaan initiatiivii godhee gadi fide kana muuzii ammayyaa ooluu kilaasteraan iddoo tokkotti baay'isnee gara qotee bulaatti immoo boru deddeebisnee gara horuu keenyaatti fudhannee kan ittiin hojjennu ta'uu keenyadha jechuudha. Kuni amma akka kilaasteraatti kan iddoo kanatti walitti qabnee hojjechaa jirru. Boru kanarratti gaafa babal'atu immoo tokkoon qotee bulaa keenya fudhannee gara maasaa keenyatti babal'ifannee irratti hojjennaa jechuudha. Raammoo irra jireessa immoo haaluma gabaa irratti ilaaleen gabaa marsaatti binnee fayyadamnu kanarratti ilaaleen toon akkas godhee akkas ta'a laata deeman yaadeematti ga'e. Ji'a sadaffaa isaatti ji'a lama fixee sadaffaa qabateera gallafa qabsiise. Shigginyiinsaa duraan immoo gara ji'a 4 qabate waliin gara ji'a 5 fixeera. 5 fixeera kun. Daraaruu jammareera maga ji'a lamaan kana booddee firee irratti arguun barbaada. Karoorri qofuun duraan yoo kun milkaa'ee jennaan itti fufee qotee gabaaf dhiyeessu. Guyyaa irraa kana akka mootummaan jedhetti mootummaan misoomatti yeroo ammaa kana kallattii hundumaatiin gara qotee bulaatti hiikee uummanni kun immoo akka inni misoomsuuf akka inni guddatuu fi tattaaffii godhaa waan jiruuf immoo mootummaa bukkee dhaabannee waan mootummaan keenya jedhe fudhannee hojjechuudhaa fi bonaa yeroo kana keessa itti eegallee hojjechuudhaa fi hawaasa qabnuuni uummata naannootiin kilaasteraanis ta'ee naannoodhaanis ta'ee ijaarsa tokko walitti qabamnee dhaabaa jira guyyaa irraa kanatti. Hanga waggaatti hingaa kan jedhamu wanta akkasii muuxannoon isaa nuuf kennameera. Waggaatti firii agarsiisuu danda'a. Eegasii booda immoo bu'a qabeessa taatu hojjedhaa kan jedhame karaa qajeelfama mootummaa dubbatameera waan ta'eef nus immoo isa kanatti gammannee boris bu'a qabeessa ta'uudhaa fi waan akkasii kana hojjennee guddachuudhaa fi tattaaffii goonannee yaadaa jirra. Qonnaan bulaan kanarraa fayyadamuu fi tokko sakarii kana baafnee iddoo buufata biqilaatti hojjennee qonnaan bulaa kanaaf kennaa jirra. Sana immoo deeggarsa ogummaa guyyaadhaa guyyaatti akkamitti akka isaan bishaan obaasan, akkamitti akka isaan boolla qopheeffatan, akkamitti akka isaan galii guddaa irraa argatan qonnaan bulaa leenjii adda addaatiin qonnaan bulaa barsiifnee qonnaan bulaan kunis barumsa sanarraa ka'ee lafa isaa irratti akka inni hojjetu godhaa jirra. Akka waliigalaatti
akka godina Wallagga Baatti jechuudha. Abukaadoo hektaara 1,000, muuzii hektaara 1,000 akkasumas immoo paappaayyaa hektaara 1,000, burtukaana hektaara 1,000 jechuudha. Hanga ammaaf kan jalqabnee jirru muuzii jechuudha. Muuzii yeroo ammaa kana jechuudha durii dhaabuudhaaf hin amalofamne amma garuu jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha godina keenyatti hektaara 1,000 dha jechuudha kan nuti karoorfannee jirru jechuudha. Hektaara 1,000 jechuun bal'aadha jechuudha, baay'ee bal'aadha. Hanga ammaatti kan nuti dhaabnee jirru jechuudha gara hektaara 20 kan ta'u jechuudha yeroo dhaabnee jirra. Guyyaa har'aatti godina Wallagga Bahaa aanaa guutuu giddaa ganda ukkee maqaa addaatiin naannoo Saamee jedhamu jechuudha. Guyyaa har'aa bakka koree qindeetu godinaa jiranitti jalqabeera waan ta'eef kanaaf jechuudha akkuma beekamu aanolee godina Wallagga Bahaa 18 keessa jechuudha aanaan 5 hojii kana fudhatameera waan ta'eef kanaaf jechuudha amma rakkoo dhaabbii kanatti kan ittiin fuuta'a. Sanyii isaa akkuma beekamu qonnaan bulaa biraa kan argamu jira jechuudha. Gara sakarii kan jedhamu qonnaan bulaa kan dura dhaabbate jalaa kan bahu lammaffaan jechuudha tiishuu kaalcharii bishootuudha kan jechuudha biiroonis nu deeggara kan jedhu abdii qabna waan ta'eef kanaaf guyyaa har'aatti jechuudha sagantaa isaa karaa ho'aateen jalqabeera waan ta'eef asirraa ka'uudhaan aanoleen godina Wallagga Bahaa jiran gandoonneen 289 jechuudha ganda baadiyyaa hojii kana jechuudha eegaluu keenya beekanii hundumtuu jechuudha jallisii qabu irratti tiishuu kaalcharii of qabu akkasumas immoo jechuudha muuzii sakarii of qabu jechuudha akka dhaabuuf ergaa keenya dabarsinaa jechuudha. Bara kana hojii bonaa keessatti bifa adda ta'een itti daballee itti deemna kan jenne keessumaa inisheetiivii misooma muduraati firuut inisheetiivii jennee kan waamnu jechuudha. Inisheetiiviin kun kanaan dura bifa adda addaatiin karaa xixiqqaa ta'e iddoowwan adda addaatti yaaliiwwan adda addaa geggeeffamaa turan jechuudha. Bara kana garuu keessumaa inisheetiivii hooggansa olaanaa keenya pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin bonarrattis inisheetiivii misooma muduraa geggeeffamuu danda'utu irra jiraata. Gannarrattis babal'achuutu irra jiraata jedhamee qabatameen yeroo ammaana akka Wallagga Bahaatti inisheetiivii misooma muuzii, inisheetiivii misooma avukaadoo, paappaayyaa bifa adda ta'een itti gallee jirra jechuudha. Akkuma inisheetiivii misooma midhaaniif kan biroo irratti fidne inisheetiivii muduraa irrattis bara kana bonaan jalqabbii bareedaa jalqabne ganna immoo bal'inaanii uwwisuudhaa fi ejjennoo guutuutiin qabannee kan jirruu fi guyyaa har'aa kan akkuma daawwannaan keenya agarsiisu paappaayyaan gaggaariin lafarratti jechuudha yeroo ammaana inisheetiivii kana keessatti qabatamee jalqabame muuziin bifa adda addaatiin hojii bonaatiin hojjechaa jirru jalqabbii isaa kan agarsiisu akka ta'eef kan amma asitti jalqabne kana iddoo muraasa qofatti tun ta'in jechuudha gara iddoowwan baay'eetti gara qonnaan bulaa keenya maratti babal'isaa kan deemnu ta'a jechuu barbaadeen.